Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa koo isin gaafadhaa akkam jirtu? Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo akkuma lubni keenya jedhan waan hundaa dabarsee karaa hundumaatti nu gargaaree ulaa hundaatti harka nu qabee yeroo kanaaf iddoo kanaan nu ga'eera maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Gargaarsi nu Waaqayyo nu godhe waan qoosaa miti. Waaqayyoo ulaa baay'eetti bu'aa baay'eetti rakkina baay'ee keessatti gara keenya goree nu wajjin ta'ee har'aaf iddoo kanaan nu ga'eera. Waaqayyo inni kana godhe jabaa. Namni iyyuu dubatee san ta'a jecha agodaati Waaqayyo galateeffata. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Sagalee Waaqayyo ganama kana walii wajjiniin ilaalla. Kutaawwan ganama asii sila iddoo aarsaatti dubbifaman amma danda'ame walitti qabeen yeroo keenya waliin amma Waaqayyo nu gargaare irratti waa jedha. Egaa sagaleen Waaqayyoo sagalee humna qaba. Dubbiin Waaqayyoo dubbii jiraata. Akkuma barreessaan gara Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 kaasee kutaa jiru irratti jedhu dubbiin sagalee Waaqayyoo dubbii humna hojjetu of keessaa qaba. Dubbiin sagalee Waaqayyoo dubbii hidhaa hiiku. Dubbiin Waaqayyoo dubbii barri yeroo jijjiiramu hin jijjiiramne. Sagaleen Waaqayyoo sagalee waan hundumaa beeku. Isa waan hundumaa gochuu danda'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo egaan sagalee isaa jiraataa kanaan har'as saba jiranitti dubbata. Har'as amantoota isa dhaga'anitti dubbata. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kanaa ganama kana walii wajjiniin dhageenya. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Barootaaf macaafni qulqulluun yookiin dubbiin Waaqayyoo gootota amantii abbootii hafuuraa baay'eedhaan jaarraa hedduudhaan dura dhiibbaa baay'ee dabarsee dhaloota har'a jirru bira ga'e. Har'a sunitti dubbatamaa jira. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Akka ragaaleen garaagaraa waa'ee qorannoo macaafa qulqulluu ibsanitti macaafni qulqulluun keenya inni haardi koppiinsaa yeroo dhiyoo keessa koppii biiliyoona 1,330 oltu afaanota addunyaa irratti dubbatan hundumaatiin maxxanfamee addunyaarra raabsamee Waaqayyo ittiin hojii isaa hojjechaa akka jiru dubbata ragaan kun. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo waan inni jedhe immoo waan fiixaan ba'u. Waaqayyo waan inni jedhu immoo waan lubbuu qabu. Sagaleen Waaqayyoo sagalee raajota irra caala. Dubbii macaafa qulqulluu keenya keessaa akka qorattoonni kun jedhanitti sagalee raajii 6,208 oltu jira jedhaniiti ibsa. Kana keessaa sagaleen raajii 3,300 ol raawwatameera jedhama. Waaqayyo kadhanne guddaan haa ta'u. Har'ayyuu inni Waaqayyo jechaa jiru hin ta'a. Inni Waaqayyo dubbatu fiixaan ba'a. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Meesinu inni Waaqayyo jedhe hin ta'a jedha. Inni Waaqayyo jedhe hin ta'a. Hin ta'a inni Waaqayyo jedhe. Ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Natti dubbadhu jedha. Waaqayyo yoo ofii isaa namatti dubbate malee namni homaa waan dubbatu hin qabu. Erga kan qabu warra isa dhaga'uuf jireenya isaanii kennaniif sagalee hiikamaa kan qabu jireenya isaanii warra Waaqayyoof kennaniif jireenya isaaniif kan hojjetu Waaqayyo isa jiraataa duwwaa. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa jiraataa bara baraa olii bantiin Waaqaa teessoo ayyaana kee lafti kun irra ejjeta dalgee miilla keetii kan ta'e samii kanaaf lafa kana guuttee kan jirtu Waaqayyo si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Bara dabarsitee haala dabarsitee waan darbuu malu hundumaa dabarsitee waan diigamuu malu diigdee waan ijaaramuu malu ijaarte waan jiraachuu qabu jiraachiste nu jiraachiste anaaf saba kana immoo iddoo kanaan nu geesseetti. Maqaan ilma kee maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waaqaaf lafa irratti gargaarsa keetiin maqaan kee haa eebbifamu. Waaqayyo si galateeffanna oolmaa kee karaa hundumaa. Si galateeffanna tola kee karaa hundumaa. Si galateeffanna gaarummaa kee karaa hundumaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kee haa eebbifamu. Nu gargaarteetta. Nu wajjin taateetta. Hamaa nurraa dhoofteetta.
mo'icha nuu laatteetta, harka nu qabdeetta, bara barootatti nu dabarsiteetta, jiraataa sagalee kee nu erguu jaallatteetta. Ammas nu wajjin jirta dabalee maqaan kee haa eebbifamu. Oo galanni siif haa ta'u. Gargaarsa kee karaa hundumaaf si haa galatu. Oolmaan kee nurra nuudha. Tolli kee nurratti baay'ata. Rifeensa mataa keenya irra baay'ata. Karaa hundumaa saba kana gargaarteetta. Nu gargaartee fuula kee dura jirra. Harka nu qabdee fuula kee dura jirra. Jiraanne har'as geenye si galateeffanna. Waaqaaf lafarratti daddabalee galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Warri jiran si galateeffatu. Warri si amanatan si galateeffatu. Warri sitti kooluu galan si galateeffatu. Si galateeffanna ganama kana si haa galatu. Oh haleluuyaa. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaan kee haa eebbifamu. Yeroo kana sagalee kee dhageenya. Onni waaqarra wajjin ta'e. Dubbiin kee nutti dubbatan. Ulaan waaqaa nuuf abanam. Ulaan sagalee kee nuuf abanam. Ulaan waaqaa nuuf abanam. Sagalee kee nutti dubbat. Ergaa kee nutti dubbat. Maqaa Yesuusiin nutti dubbat. Si dhageenya nutti dubbat. Gurra qalbii keenya bani. Habanamu jireenyi keenya. Haleluuyaa. Habanamu jireenyi keenya. Fuula keetti sagalee kee nutti dubbat. Waaqayyo nu wajjin ta'e. Hamaa hamajaajii nurraa dha'i. Erga abbaa ormaa nurraa dha'i. Isa abdii kutachuu dadhabee nu duukaa qaxxisu yoo jiraate. Dhokatee kalloo yoo jiraate. Fayyaa keenya kana dabsu yoo jiraate. Eebba keenya qabu kan barbaadu yoo jiraate. Ramadamee dhokatee mul'atee kana deemu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Ganama kana haa rukutamu. Lafa kanarraa haa rukutamu. Qilleensa kanarraa haa rukutamu. Saba kanarraa haa rukutamu. Waldaa kanarraa haa rukutamu. Hirajati maqaa Yesuusiin. Hirajati maqaa Yesuusiin. Hirajati maqaa Yesuusiin. Humni hamaan hin hojjetin. Hafuurri hamaan hin hojjetin. Ergamaan diinaa hin hojjetin. Maqaa Yesuusiin waan irraa nu wajjin ta'e. Sagalee keenya dubbatu. Yakka cubbuu keenya hundumaa nu dhiisi. Araara keenya nu geggeessi. Isa tolaaf amanamaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata duree akka jedhu irratti sagalee Waaqayyoo wajjin dhageenya. Waaqayyo boojuu kee deebisaa jedheen dubbadha. Kutaan sagalee Waaqayyoo nuyi irratti doofne ganama kana wajjin sagalee Waaqayyoo ilaallu ergaa keenya isa duraa keessaa waan muraasa akkasumas kutaa wangeelaa keessaas kutaa murtaa'ee isa mul'ata keessaas ergaa sana wajjin wal fakkaatu waan ilaallu jiraata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa Waaqayyo boojuu namaa yeroo deebisu akkamitti boojuu namaa deebisa? Boojuu deebisuudhaaf Waaqayyo maal godha? Warra isa amanatan oolfachuudhaaf, warra isatti of kennan oolfachuudhaaf Waaqayyo akkamitti boojuu deebisa? Yaada jedhuu fi sagalee Waaqayyo kana keessa isa bu'aa bayii ta'e, isa wal caalee wal qixxeessee Waaqayyo saba isa amanataniif boojuu isaanii deebise. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kutaa keenya gaafa ilaallu macaafa faarfannaa boqonnaa tokko irraa kaasee hin arganna lakkoofsa tokko hamma sadiitti. Maalli godhee isa bu'aa bayii ta'e wal qixxeesse. Wanti bu'aa bayii deemsaaf hin mijatu. Wanti bu'aa bayii ta'e jireenyaaf hin mijatu. Wanti wal caalaan kallattii namaaf hin laatu. Si'a namaaf hin laatu. Milkaa'uudhaaf itti hojjechuudhaaf nama rakkisa. Waaqayyo waan itti milkaa'uun nama rakkisu kana sirreessee, qajeelchee, toora galchee, bifatti godhee akka ofii isaatii wanta bu'aa bayii ta'e wal qixxeessu dubbata sagalee Waaqayyo. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Inni lammaffaan wanta deemuu dadhabe yookiin waan guddachuu dide guddisee, waan guddachuu dide guddisee, waan iddoo dhaabate deemsisee, waan bifa dhabe bifa itti godhee Waaqayyo boojuu warra isa amanatanii deebise. Ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa kana kan hojjetu Waaqayyo isa bu'aa bayii ta'e akka wal qixxaatuu fi wanti nurraa barbaadamu jira. Jireenya keenya irraa waan barbaadamu jira. Innis maa inni yoo jenne jalqaba karaa qajeelaa irra deddeebi'u. Karaa qajeelaa irra deddeebi'u. Karaa Waaqayyo nurraa barbaade irra deddeebi'u. Akkas jedha Daawit kutaa ergaa keenya irraa keessatti
namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebin. Karaa cubbamoonni irraa deeman irra kan hin ejjenne warra ga'iisanii wajjinis tarree kan hin ta'e. Inni gammachuu qabaa qooda isa kanaa seerri Waaqayyoo isatti hin tola. Inni halkanii guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo yaadaa galanni Waaqayyoo fudhata. Ila namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebin. Jalloonni karaa jallinarra nama gorsu, warri qajeelonni immoo karaa qajeelarra nama gorsu. Karaa isa sirrii hin taane kana kan nama gorsan isarra kan hin deemne, warra ga'iisanii wajjin tarree kan hin teenye inni gammachuu qabaa. Dubbii Waaqayyoo dubbata. Akka deemsi namaa karaan namaa wal qixxaatu boojuun namaa akka deebi'uuf namni seera Waaqayyoo kana qajeeltootti eeguu qaba. Ulfinni maqaa isaati bara. Tarree jallootaa taa'uu dhiisu. Tarree isaanii lakkoofsan irraa warra ga'iisanii wajjinis tarree kan hin teenye. Lakkoofsa 5 irratti immoo egaa warri jalloonni firdii duratti hin dhiyaatu. Cubbamoonni walga'ii qajeelotaa keessa hin dhaabatanii. Cubbamoonni walga'ii keessa walga'ii qajeelotaa keessa dhaabachuu hin danda'ani. Waaqayyo yaada isaa nuuf baay'isa. Kanaaf wanti bu'aa bayii ta'e akka inni wal qixxaatuuf boojuun warra gooftaa amanatanii akka deebi'uuf Waaqayyo waan inni nurraa barbaadu isa. Karaa cubbamoonni irra deemuu dhiisu. Karaa isaanii irra deebi'uu dhiisu. Waaqayyo bara baraan jiraata. Si'a tokko tokko jalloonni waan dabaa waan jallaa hojjetan yeroo itti milkaa'antu jira. Yeroo itti milkaa'an waan isaan hojjetan yeroo itti fiixaan ba'uuf waan isaan itti dhamaan yeroo tokko tokko yeroo inni ta'uuf yeroo akkasii mul'ata. Yeroo akkasii mul'ata. Tarii nama hin absaadhaan waan jalloonni karaa jallinaa qoratanii wal qixxeeffatan waan isaan karaa Waaqayyoof hin malle dhamaanii argatan karaa itti milkaa'u hin malleen deemanii yeroo isaan itti milkaa'an tarii immoo hamma yoomiitti kun nama jechisiisaadha. Hamma yoomiitti kun nama jechisiisaadha. Dubbiin Waaqayyoo waan jedhu qaba. Hamma yeroo murtaa'etti deemuu danda'u. Hamma yeroo muraasaatti deemuu danda'u. Hamma yoomiitti kan jedhuufi hamma xoofoon isaanii guututti deemu. Hamma xoofoon isaanii guututti. Macaafa Raajichi Daani'el boqonnaa 11 lakkoofsa 36 irratti hamma sana irratti hamma xoofoon isaanii guututti hamma yeroon dheekkamsa isaanii guututti waan barbaadan hojjetanii milkaa'uu danda'u. Waan garaa isaanii hojjechuu danda'u. Garuu guyyaan sun yeroo ga'u firdii duratti dhiyaachuun isaanii ta'u. Waaqayyo nu gargaaruudha. Waaqayyo nu gargaareedha. Dhiyaachuun isaanii ta'u. Otuma dhiisnee hin hafu. Dubbii Waaqayyo jedha waan ta'eef. Waan jiruudhas waan ta'eef. Baay'een isaas argamaa jiras waan ta'eef. Kanaaf dubbiin Waaqayyo Faarsaa 37 lakkoofsa 1-2 gaafa ilaallu immoo isaanitti naarinee itti naarin maal ta'uudha? Isa tokkoffaa akka margaatti dafanii cooli godhe. Akka margaatti dafanii cooli godhe. Warri kam jalloon deebi'uuf karaa isaanii kan ilaalle. Deebi'uun karaa isaanii kan ilaalle. Karaa Waaqayyo irra jira irra Waaqayyo ittiin jedhe irra warri na deemu. Inni lammaffaan akka biqilaa misee goguutti deebi'anii golgolaawwan. Gooftaan nu haa gargaaru. Kutaa keenya irraa keessatti immoo akka habaqi qilleensa dura jiruuti jedhee dubbata. Macaafa Faarfannaa boqonnaa 1 irraa akka habaqi qilleensa dura jiru. Habaqin qilleensa fuula jiru habaqi Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dhufaatii isaa yeroo dhufaatii mootummaa Waaqayyoo yeroo makaraatti fakkeessa. Yeroo makarii yeroo sanatti warri qotanii bulan qonnaan bultoonni midhaan isaanii yeroo sassaaban callaa isaanii dhahanii yeroo galchan walitti qabamee dhahamee yeroo dhufu
isaadhaaf habaqii gargar fo'uudhaaf qilleensatti kenna. Hin qulleessu. Habaqiin qilleensatti fuudhee deema. Inni qulqullaan garuu oobdii qulqulluu keessatti gootanaatti galfama. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf isaan akka maaliitidha? Akka habaqiiti. Kutaa keenya guutummaa sabbisaa. Qooda isaanii jechuudha. Egaa akkuma isin jedhe hamma yeroo muraasaatti hamma yeroo xoofoon isaanii ka'utti deemsa kanaan jireenya jallinaatiin deddeebi'uu danda'u. Inni lammaffaan akka wal qixxaatuu fi maal gochuutu nurra jira? Bu'aa baay'ina akka wal qixxaatuuf jireenya keenyatti akka milkoofnuu fi Waaqayyo waan inni nu abboome raawwachuu nurra jira. Waan Waaqayyo nu abboome raawwachuu. Isa jalqabaa mootota boqonnaa 2 irratti Daawit mucaa isaa Salomoonin gorsa. Maal jedhee gorsaa? Iddoo ati dhaqxu hundumaatti waan ati gootu akka inni wal si qixxaatutti. Ameen. Eessatti? Iddoo dhaqxu hundumaatti waan ati gootu hundumtuu akka wal si qixxaatutti. Dubbii isaa qajeelummaatti eegi. Karaa isaa irras deddeebi jedheeti gorsa. Kanaaf icciitiin milkaa'inaa abboommii Waaqayyoo eeganii jiraachuu. የስኬት ምስጢር icciitii milkaa'inaati kun Waaqayyoof tole jedhanii jiraachuu. Si'a tokko tokko warri qajeelonni amaanii hojjetanii bu'aa dadhabbii isaanii gaafa argitan Waaqayyoon nama galateeffachiisa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Icciitiin milkaa'inaa Waaqayyoof tole jechuudha. Waaqayyoof abboomamuudha. Waaqayyoof tole jedhanii fuula isaa dura qajeelummaadhaan deddeebi'u. Wanta Waaqayyo nama abboome raawwachuu. Achi keessa jira milkaa'uun. Achi keessa jira fiixaan ba'umsi. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Inni sadaffaan boojuun namaa akka deebi'uuf waan Waaqayyo dhiisi jedhe dhiisu. Waan inni buqqisi jedhe buqqisu. Waan inni diigi jedhe diigu. Waan inni ijaari jedhe ijaaru. Waan inni ol kaasi jedhe ol kaasu. Waan Waaqayyo ol kaasi jedhe gaafa ol kaase dhagaanuu abboomame bishaan yaasa. Museedhaan Waaqayyo maal jedheen? Maaltu si harka jira Israa'el yeroo rakkatan gara Museetti deebi'an yeroo isaan iyyan. Maal godhu Waaqayyo jedhee Museen yeroo Waaqayyoon gaafate. Sabi sun dheebuudhaan dheebuudhaaf iyya lafa onaa keessa. Maaltu si harka jira jennaan uleedhaa. Isa baattu kanaan dhagaa bira jirtu rukuti jennaan dhagaan bishaan yaasa. Jira Yesuus. Ameen. Waan nu rakkise irratti iyyuu amantii keenyaan fuula Waaqayyoo dura gaafa dhaabannu furmaanni jira. Haleluuyaa. Waan tole jechuun inni tole jedha. Wanti hin abboomamne hin abboomamu. Wanti mataa gubbaa nu darbuu barbaade gadi jedha. Waaqayyoof gaafa namni abboomamu milkaa'inni kana keessa jira firoo tokko. Ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Kutaa wangeelaa keenya har'aa gaafa ilaallu wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 41 kaasee kan jiru. Gara irraa isaa gaafa ilaallu lakkoofsa 28 kaasee Gooftaan Yesuus Kiristoos milikkita ulfinaatiin gara mandara Yerusaalemitti magaalaa Yerusaalemitti deeman. Ulfinaan deemaa jira. Eessa? Gara Yerusaalemitti. Tuuti bartootaa Gooftaa duukaa wacaa gammadaa galateeffachaa. Haleluuyaa. Inni ergame maqaa Waaqayyo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Nagaan Waaqa irratti wal qubaan wal Waaqa gubbaatti jechaa wacaa Gooftaa duukaa deemu. Inni kan uffata ofirraa baasee faana Gooftaa jala buusu. Inni kan zambaabaa baala jedhee jala buusu. Bartoonni galateeffachaa deemu. Fariisonni kana aaranii bartoota kee kana callifachisiisi jedhanii fi bartoota iskifatan. Gooftaa iskifachuu yaalan.
Gooftaan akkas jedheen yoo isaan callisan ulfina Waaqayyootiif agoonni iyyuu hin dubbatu jedheen. Ulfina Waaqayyootiif waan hin abboomamu hin jiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kana jedhee ka'eetii gara magaalaa Yerusaalem yeroo dhufu Gooftaan Yesuus hin boo'ee Yerusaalem hin gaddee boo'ee hin gaddee hin boo'ee achi yeroo ga'e hin boo'ee Yerusaalem hin boo'ee afurtamii tokko kaasnee gaafa laata. Maaliif boo'ee yoo jettanii mandara sanatu magaalattiitu waan nagaa isheetiif ta'uu laal isa jalqaba. Nagaa isheetiif kan ta'u waan isheedhaaf nagaa kennu sana wallaalta. Kana irraan kan ka'e Gooftaan kana ilaalii gaddee boo'e. Waaqayyo nagaa deebisuu barbaada. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo nagaa bade deebisuu barbaada. Nagaa biyya hin jirre. Nagaa magaalaan hin qabne. Nagaa namni nama deebisuu barbaada. Kanaaf Gooftaan Yesuus nagaa koo isiniif nan kennaanii innan kennu nagaan isa akka biyyi lafaa kennu miti. Mee Kiristoos nagaa kooteedha. Neemdumtu laphee keessa qabadhaati Kiristoos nagaa keenyadha. Haleluuyaa. Nagaa bade deebisuu barbaada. Yeroo waan mandarri sun magaalaan sun akka inni itti eege ta'uu diddee hin gadde Gooftaan. Inni lammaffaanii ijaarsa dhokataatu waan isheen hin argine waan magaalaan Yerusaalem hin arginetu naannoo isheetti dhokatee ijaaramaa jira. Ijaarsa diinota, dallaa hammina, kellaa jallina kanatu itti ijaaramaa jira Yerusaalem. Kun Yesuus Kiristoosii hin gaddisiise. Kana irraa akka ka'e Yesuus hin boo'e. Ijaarsa dhokataa sirratti ijaarame Waaqayyo sirraa diiga. Haleluuyaa. Dhokatee wanni namarratti ijaaramu jiraachuu danda'a. Jireenya namarratti, fayyaa namarratti, bultoo namarratti, jireenya hafuura namarratti. Wanni namni hin argine dhokatee kan namarratti ijaaramu jiraachuu danda'a. Waaqayyo isa kanaaf Waaqa hinaafaadha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Beeksisni Waaqayyo Waaqa hinaafaadha. Kana hinaafee boo'e Yesuus. Waan godhu immoo qaba. Ijaarsa jallootaa kana diiguu barbaada. Dhokatee isa itti ijaaramee jiru kana diiguu barbaada. Gooftaan Waaqa irraa nu haa gargaaru. Inni sadaffaan Yerusaalem fayyina Waaqayyo isheedhaaf fide wallaalta. Fayyina Waaqayyo kenneef. Isa Waaqayyo ittiin si fayyise otuu beekte jedhaan mandarattidha. Kana ilaaleeti gadde Gooftaan. Namoonni baay'een har'ayyuu fayyina Waaqayyo kennu fudhachuudhaaf garaan isaanii jabaata. Lapheen isaanii gogaa. Waaqayyo warra isa amanatan fayyisuu barbaada. Ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Ijaarsa xuraa waan hama waan jallinaa waan warra walitti qaban mana qulqullummaa warra xureessan isa kana ilaaleetti Waaqayyo garaan isaa gaddu. Ijaarsa akkasii Waaqayyo hin qusatu. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Hin qusatu ijaarsa akkasii. Dhagaan walirratti nafu hin diigama jechuus. Hin diigama dhagaa irratti nafu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1-2 gaafa ilaaltan boqonnaa 24. Boqonnaa 24 Maatiyos 1-2 gaafa ilaaltan Gooftaan Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa keessaa ba'ee ila deemaa bartoonni ijaarsa mana qulqullummaa sana dinqisiifatanii jajaa deemu. Dhagaa akkamiitiin ijaarame? Akkam ol ka'ee ijaarame? Akkam miidhagee ijaarame? Akkam bareedee miidhagfamee ijaarame jedhaniiti jajaa deemu. Yesuus kana dinqisiifateetii isaan duukaa waan isaan dinqisiifatanii dinqisiifatan. Wanni isin dinqisiifattan
waan isin jajjan kun kan tuudhaa itti jedhe gooftanii Yesuus. Waan isin mukeessaa iddoo sanatti gaafa ilaaltanii sagalee Waaqayyoo kanaa keessaa ba'ee deemaa jira mana qulqullummaa keessaa. Har'ayyuu jireenyi gooftaan keessa hin jirre du'a. Jireenyi gooftaan keessa hin jirre. Jireenyi Yesuus keessa hin jirre. Jireenyi Waaqayyoo keessa hin jirre jireenya miti. Erga keenya isa lammaffaa mul'ata boqonnaa 3:1 gaafa ilaaltan waldaa saddeetiin Waaqayyo akkas jedhe. Maqaadhaaf hin jirta malee ati du'aadha jedhe. Waldaa kanaan akkas jedhe. Maqaadhaaf jirta. Maqaadhaaf jirta malee maaliif ati du'aadha jedhe. Maqaadhaaf. Waldoonni gurguddoon tokko tokko gaafa ilaaltan maqaa guddaa qabu. Beekamtii qabu. Saba baay'ee qabaachuu danda'u. Maqaan isaanii guddaa. Yoo ilaaltan ijji hafuuraa isaanirraa mul'atu, ijji amantii isaanirraa mul'atu rakkisaa. Waaqayyo nu gargaaruudha. Erga keessa nu qaba. Waaqayyo nu gargaaruudha. Sirriitti cimee. Waaqayyo waaqarraa nu gargaaru. Waldaa kanaan akkas jedhu Waaqayyo. Maqaadhaaf jirta. Waldaa saddees. Waldaan akkasii irra deddeebi'ee waan itti beekama Waaqayyo waldaa kanatti. Waan itti beekama. Inaaf. Waldaa sanaanii ka'ee jedhu Waaqayyo. Dammaqee jedhu. Ofirratti dammaqee of ilaalee. Of ilaale. Wanta amma lubbuudhaan jiru otuu hin du'in waan sitti kenname otuu gad hin dhiisin isa irratti dammaqe ittiin jedhe Waaqayyo. Isa sitti kenname sana jabeessi qaba. Yeroo sitti dubbatame immoo akka itti sitti dubbatame sana yaadadhu jedhe. Akka itti sitti dubbatame. Gooftaan nu gargaaru. Dubbii dhageessi sana yaadaan qabee. Yeroo sitti dubbatame akka itti sitti dubbatame sana yaadadhu. Waaqayyo itti dubbata. Yoo kana goote fiixaan si ba'e. Ani si keessa jireeti isaan keessaa immoo warra qulqulloota achi keessa toloota jiran. Uffata isaanii addeeffatanii kan deeman warri moo'uudhaaf jiran jireenyaaf warri malan achi keessa kan jiran immoo itti dubbata. Gaafa ilaaltan kutaanuma ergaa keenya mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 warra galmeerraa maqaan isaanii hin haqamne akka jiran galmee jireenyaarra maqaan isaanii akka hin balleeffamne warra ragaa ba'amuuf warra dhugaa ba'amuuf akka jiran warri isin akka jiran dubbata. Ani waan irratti kutaa sana yoo dubbisiratti tolu irra deebi'ee sinas dubbifameera waan ta'eef mul'ata 3 Waaqayyo gara ergamaa waldaa saddeesitti ergaan kun isa hafuurota Waaqayyoof hojjetan 7 urjoota 7 qabu biraa dhufedha jedhe. Ergichis ani hojii kee maqaadhaaf jiraataa jedhamtee waamama. Ati garuu du'a kai dammaqaas ta'e wanta hafee jiru jabeessi. Inni ani fuula Waaqayyoo koo duratti hojiin kee fiixaan ba'uusaa hin argine. Ammas wanta sitti dabarfamee ati fudhatteef akka itti dhageesse yaada eegi. Yaada garaa keessa gadiran dammaqata
yoo dammaqa ta'uudhaa baatte garuu ani akkaattuutti isitti dhufa. Yeroon isitti dhufutti matumaa hin beeku. Haa ta'u iyyuu malee Sardes keessa namoota muraasa warra uffata isaanii hin xureessine dammaqanii maqaa argatan qabda. Warri kun uffata adii uffatanii anaa wajjin deddeebi'uuf jiru. Isaan kanaaf warra mananidha. Nama mu'utti akkasuma uffata adiitu itti uffifama. Ani maqaa isaa macaafa jireenya isa jireenya warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessaa hin balleessu jedhee. Kutaa kana yeroo dubbisu hiika isaa afaan Amaaraas isa Ingiliffaas ilaaluu yaale. Inni hin balleessu jedhu kuni akkamitti dubbatu inni Amaariffaan aldamassise jedha. Isa kun irra waan jabeessee dubbatu fakkaata. Aldamassise. ከሕይወት መዝገብ ከሕይወት መጽሐፍ aldamassise jedha. Aldamassise jechuu fi hin balleessu jechuun hiikatti garaagartummaa muraasa qabaachuu danda'a. Hiikni baay'inni inni ammaa kun xiqqoo waan laaffisee fakkaata. Aldamassise jechuun hin barbadeessu waan jedhu wajjin wal fakkaata. Inni Ingiliffaan immoo I will not blot out his name out of the book of life. Blot out. Inni blot out jedhu kuni hin balleessu kan jedhu sana qaba. Maal jechuudha? Waan bileemish ta'e qalama yookiin halluu cigaasisaadhaan waan barreeffame agarsiisa. Waan cigaasisa kanatti piriinti ta'e waan barreeffame tuqa akkasitti doontii akkasitti waan barreeffame Waaqayyo waan irraa nama gargaara. Halluun cigaasisa waan hin qabne fakkaata. Halluun nutti isaa yeroo geggeedaramu waan babbareedu fakkaata. Waan nama dhibee nama hin dhiisne keessa warri toloonni halluu cigaasisaa hin taane halluu qulqullaa'aa halluu miidhagaadhaan galmee jireenyaa irratti maqaan isaanii akka barreeffamee taa'u dubbiin sagalee Waaqayyoo dhugaa dhufa. Inni kaan bileemish waan ta'e waan cigaasisaadha waan mudaa qabuun ta'a. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu isa gargaaru. Dubbii Waaqayyo akkas jedha. ስሙን ከሕይወት መዝገብ aldamassise. warra uffata isaanii hin xureessine isaan qaba. Sardes keessaa isaan keessaa qaba. Isaan na wajjin immoo mo'uuf jiru. Maqaan isaanii macaafa jireenyaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessaa hin balleessu jedhee gooftaadhaaf qulqullummaatti kan jiran halluu hin banneen galmee jireenyaa irratti barreeffamanii bara baraan jiraatu. Waaqayyo waan irraa nama gargaara. Warra jireenyatti jiran bartoonni kaan iddoo sanatti waan ijaan mul'atu jedhan si'a tokko tokko halluu yeroo ilaallu waanuma mimmiidhaguuf ilaaluu dandeenya. Saba Waaqayyo kottaa abshaadota ta'a. Wanti calaqqisu hunduu warqee miti. Wanti nama fayyada fakkaatu baay'ee nama fayyadu. Kiristoosiif jedhee waan na fayyada ture dhiisee jedhe Phaawulos. Gooftaan nu gargaara. Bartoonni kutaa Islaamaa keessatti boqonnaa 24 gaafa ilaallu gamoo mimmiidhagaa dhagaa babbareedaan isa ijaaranii sana jajjanii duukaa deemu. Hin jedhu Yesuus Kiristoos garuu keessaa ba'ee deemaa jira. Waldaa gooftaan keessaa ba'e waldaa jiraataa miti. Isaanin jechuun erga inni keessaa ba'eessi waa'ee mana qulqullummaa sanaa itti jajaaleemu dhagaan dhagaa irratti nafu jedhe gooftaan. Jireenyi gooftaa duukaa jiru jireenya foolii urgaa qaba. Jireenya isa barbaadaatiifis jireenya kaa'imamaa ta'e. Waaqayyo yaada isaa nu hawaayisu.
Kanaaf firoota ko Waaqayyotti jireenya keenya gaafa kenninu gooftaadhaaf gaafa jiraan milkaa'inni achi keessa jiru. Wal'aansotuma jiru, qorumsotuma jiru, loltotuma jiru. Namni gaafa jireenya isaa Waaqayyotti kennee Waaqayyo wajjin diriiru aarsaa kaffaluun isaa malu kaffalee gooftaadhaaf gaafa inni jiraatu gooftaan nu haa gargaaru. Inni arfaffaaniif inni dhumaa sababii gooftaan waa'ee naannoo sanaaf boo'ee achi keessa jireenya isatti tolle qabatanii namoota deddeebi'antu Yerusaalem keessa jiru. Sababii kanaa gaddeera gooftaan. Sababii kanaa gaddeera. Jireenya sana jireenyatti deebisuu barbaada. Jireenyatti deebisuu barbaada. Waaqayyo saba isaa qulleessee saba isaa ijaaree karaa malee kan irratti ijaarame irraa diigee warra isatti amanatan harka qabee lolaaf wal'aansoo bitaa mirgaa dabarsee wajjin ta'ee falmee fi mo'icha kennuudhaaf Waaqa amanamaadha. Har'as Waaqayyo naaf isiniif hin falmu. Har'as Waaqayyo saba keenyaaf hin falmu. Har'as Waaqayyo waldaa keenyaaf hin falmu. Har'as Waaqayyo jireenya keenyaaf hin falmu. Calluma jedhu Waaqayyo. Ani waa'ee Tsiyooniif waa'ee Yaaqoobiif maaliif jedhu calluma jedhu. Calluma jedhu waa'ee koo waa'ee kee Waaqayyo calluma jedhu. Calluma jechisiisu waa'ee kee. Kutaa sana Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa naannoo 48 sanarra gaafa ilaaltan sababii sanaatiifi jarri warri Fariisotaa gooftaa Yesuusin balleessuu barbaadan. Garuu sababii dubbiin dubbachaa jiru, sababii ergaan dabarsaa jiru, namoonni baay'een isa caqasaa waan turaniif isa miidhuudhaaf fuucha hin arganne. Diinonni kee si balleessuudhaaf Waaqayyo kanaan kennuuf. Diinni kee akka si balleessu Waaqayyo kanaan kennuuf jedhame nama si bira jiru. Waaqayyo diina keetti dabarsee si laatu jedha. Galanni maqaa isaatii bada. Fuuchi arganne waa isa gochuudhaaf, isa miidhuudhaaf, bartootas miidhuudhaaf maal arganne karaan arganne. Waaqayyo karaatti dhufa diina keetti. Gaafa isaa wajjin ta'a, gaafa isa ta'uudhaaf, gaafa jireenya kee isa duukaa tarkaanfachuudhaaf murteeffattu. Ameen. Akka sila Daawit mucaasaa Solomooniin gorse. Waan ati gootu akka inni wal siif qixxaatu iddoo deemtu hundumaatti waan ati hojjettu akka inni siif qajeelutti. Ameen. Dubbii sitti kenname gaarii godhii qajeeltootti eegiyye. Icciitii milkaa'inaati. Dubbii Waaqayyo eeguuf isaaf jiraachuu. Yeroo kana gootan Waaqayyo isinii falma. Yeroo kana goonu Waaqayyo nuu falma. Maqaan isaa kan eebbifame. Karaan arganne isa balleessuudhaaf jedha. Balleessuu yaadanii turan. Isa miidhuu yaadanii turan. Yerusaalemiin mandaratti immoo waan isaan hin argine irratti ijaarame. Hin argami. Garuu jireenya jiraatan jiraatu. Waan dhokatee isaan irratti ijaarame hin argine turan. Gooftaan isa argee warra isa dhokatee irratti ijaarame sana irraa diiguudhaaf murtoo godhate. Galanni maqaa isaati. Firoota ko Waaqayyo of kennine isa duukaa gaafa bu'u jireenya keenya isatti kennine gaafa isa duukaa deemuudhaaf murteeffannu lolli dhibu garuu mo'ichi kanuma keenya. Mee wal'aansoon jira mo'ichi kan godhedha. Itti moodeessaa dhoksaatiin diina keessanitti wal'aansoon jira mo'ichi kan kootedha. Dhiibbaan diinaa karaa mirgaa jira mo'ichi kan keenya. Wal'aansoon diinaa karaa bitaa jira mo'ichi kan keenya. Lolli diinaa karaa fuulduraa jira mo'ichi kan keenya. Haleluuyaa. Lolli seexanaa karaa duubaa jira mo'ichi kan koof kan keessan. Jabaadha Yesuus. Haleluuyaa. Warra kan saatii Waaqayyo lola keessatti dhiisu. Warra isatti of kennan Waaqayyo wal'aansoo diinaa irratti dhiisu. Abukaattonni beektu waa xiqqoo fudhatanii gara maallaqa furdaa arganitti adaala'u. Gara sanatti murtii jallisuudhaaf akkasuma yaalii geggeessu.
dhugaan dabuu danda'a. Namni dhugaa dhabuu danda'a. Haqni namaa achitti baduu danda'a. Waaqayyo ijaarsa dhokataa hin diiga. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Ijaarsa jallootaa Waaqayyo warra kan isaati irratti dhiisu. Cubbamoota yaada garaa isaanii giddiratanii deebisuudhaaf immoo har'ayyuu harki isaa diriiraadha. Ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf firoota koo Waaqayyo boojuu keenya deebisuudhaaf waan bu'aa bayii ta'e wal qixxeessa. Waan bu'aa bayii ta'e wal qixxeessuudhaaf waan nurraa barbaadu qaba. Karaa cubbamoonni karaa jalloonni irra adeeman irra akka nuti hin deemneef. Ameen. Waan isaan godhan qooda isaanitti akka hin hirmaanneef kana nurraa barbaada. Kana nurraa barbaada. Isaanii wajjin tarree kan hin teenye inni gammachuu qaba. Qooda isa kanaa seerri Waaqayyoo isattiin tola jedheeti lakkoofsa sadii irratti gaafa ilaaltan namni akkasii akka muka bishaan qarqara dhaabame. Ameen. Isa boojuun deebi'uu keessa waan Waaqayyo godhee boojuu namaa deebisu. Waan karaa dhaabate deemsise. Waan guddachuu dide guddise. Waan ol qabamuu dide ol kaase. Jabaadha Yesuus. Akkas godheeti Waaqayyo boojuu namaa deebise. Inni namni akka dubbii Waaqayyootti jiraatu seera Waaqayyoo kana eegee kan deddeebi'u. Ameen. Warra garisanii wajjinis tarree kan hin teenye inni gammachuu qaba jedheeti. Namni akkasii akka muka isa bishaan qarqara dhaabame akka isa yeroo hundumaa boonaa ganna lalisuuti. Isa boonaa ganna lalisu. የልምላሜያችን ምስጢር አሜን waaqayyoof tole jennee abboommii isaa eegnee jiraachuu keenya. Akka muka isa yeroo hundumaa itti ufee bonaa ganna ija godhatuutidha. Kadhannaa qaammee keessaa kadhachaa turre baay'ee keessanii wajjiniin waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo ergaa gurguddaa nutti dubbachaa ture, sagalee gurguddaa nutti dubbachaa ture. Anna nabdadhaa. Isinis hin abdattu jedhee yaada. Waaqayyo waan gurguddaa nutti dubbachaa ture. Ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Ameen. Hidda godhataa Yaaqoob hin lalisaa. Ameen. Hin lalistu nuun jedhaa ture Waaqayyo. Ijaan isinitti godhaa nuun jechaa ture Waaqayyo. Ameen. Ija sira jirutti ija dabala. Waan sila ija hin qabne immoo ijatti godha Waaqayyo. Kun hojii Waaqayyooti. Kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa. Ammas Waaqayyo dubbii kana dubbachaa jira. Waan dubbateef immoo Waaqayyo amanamaan akkuma sila dhageenye humna hojjetu of keessaa qaba jedha miti. Humna hojjetu of keessaa qaba. Seenaa jijjiiruudhaaf, waan hin jirre jiraachisuudhaaf, waan hin abboomamne akka inni abboomamu gochuudhaaf, isa anaaf siniin dide Waaqayyo tole jechisiisuudhaaf. Ameen. Haleluuyaa. Yaada garaa isheetti dubbadhe gara lafa onaatti ishee geesse toleen ishee jechisiifadha sagalee Waaqayyooti. Toleen jechisiifadha. Akkatti Waaqayyo waan dide tole jechisiif hojii isaa dinqe. Akkaataa hojii Waaqayyo namni ittiin beeku. Waaqayyo naa hojjetadha. Amanaadhuma jedhaa. Waaqayyo jireenya koofiin hojjetadha. Haleluuyaa. Waaqayyo mana koofiin hojjetaa'edha. Waaqayyo dhala koofiin hojjetaa'edha. Akka jettan isiniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Hin hojjeta Waaqayyo jireenya namaaf.